السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركفوني هردفتوتا في كباجمتوتا كينا أكمل جرتو نقاك استني جرتو بقى جراتن أرى ديبيسين دفجرة وان دفف إسنيه مندراتي دوران درسي وروتا من هلا سود عربية جيران باقي ركو جما كسيراني ركو هما كيسو ميسو جيراني ركو باقي ورفاتا كيسو ميسو جيراني جورا كنافو وروني بيجي غرغدا في أكاسوما يوتيوب غرغدا ميديا غرغدا برات أجيتي غرغدا قبلن أبولوتا كينا كناف أكا سغالي تاتن غمانوان كواجاران هما يجورا كمالي دركما لمما في يوكا دركما نمما تيجورا إسانيس أكنوم أكا كينا على كيس ديمي وان بربادي وجشو دندوتو إدو سنيتي أكاس چنكما ريجورا أكاس ركو غدا كيس جيراني جورا سون أجي Akkuma beekamu hordoftoota kiyya waa'ee piraankicha guyyaa dabaree gadhiifame san irratti ammas irra deebi'amee guyyaa duraa erga badii balleessitanii badii hagana goo kana hunda erga balleessitanii jechuudha. Kun amma akka nama tokkootti dhugaa rabbi akka nama tokkootti yoo ilaalle isin hundi iddoo kiyya kana bu'aati waan jarri hojjetan laala. Wanni jarri hojjette waan baay'ee nama jibbiisuu waan baay'ee dhageetti gurraatti fuuntollee jira. Kanaafuu waan kana hunda erga dalaganii ka'anii namni waan erga waan kana sirra dalagne balleessinee jira dhiifama nu godhii jedheetu manattuu dhufee yookaan waan wayii nama ergee dhiifama naa gaafata. Isaan ammoo ol dacha'aniiti miidiyaa rabbaanii ammallee taaftee irratti waan biraasoo jiran jechuudha. Wanni kun maali barbaachise? Roza kaduraasi sean kannan ammallee miidiyaa rabbaate ammallee waan tana asoo jirta taa'ee walaa kabaju akkuma ani isin kabajee harka isirra qabu jiru kanatti isinis osoo of kabajanii baay'ee gaarii na fakkaata. Amma immoo achi kaate yoo an balleesse abbaan kee hin jiru maarreen kee hin jiru jetti. Anka jedhu dura abbaa kan keetu si erge abbaa kan keetu mana hajjii dhaqiiti jaartii isaatiif isa addaan baay'ee sin jedhee si erge. Waasin jettu dhageenye waldachaa. Abdiif sitti mana nimati. Ana dhaqee abbaa keetti mana nimati shiyoo an balleessa. Aga deebi'eetiniin innillee miidiyaa rabbi heroozaaf kuuleen akkana nagooti jedhu. Dhageessanii jirtan waa isin jettu. Abbaa kee. Abbaa kan kee miskiina nama kabajamaa fi jaalatamaa nama guddaa. Abbaan kan kee akkuma kan kee waan nama kabajaan qabne sii taati. Abbaan kan kee bara. Nama beekamaa fi nama kabajamaa nama kabajaa namaa qabuu fi nama guddaa namni kabajuu fi namni inni nama kabaju. Of ta'anii of hin dhalchaniidha Oromoon ogummaa sii galee. Ati osoo abbaa kan keetiif baatee jechuudha. Ol baatee jaarsaaf jaartee addan baaftu yoo dhugaa sitti hime jechuudha. Dhugaa feetanii midhaan dhugaa feetan hin dagattee. Yoo xiqqaate ati magaalaa kana keessa waa ati dalagaa turte takka takkaan sitti muroosa. Takka takkaan osoo hin kijibin osoo irraa hedhisin osoo ittiin dabalin takka takkaan sitti himu. Mee ati magaalaa kana keessa jaarsa jaartii meeqa adda baafte? Takka ansitti ni himu atummaan akkuma miidiyaa ol baatee kun kijibuu jirtu kana mee ol bahitu manaa himi. Eebaa dhuunfaa adda baase naan jedhe. Kaan beeku yoo xiqqaate nama jaha torba adda baafne ati jaarsaaf jaartii. Mee maal keessa argatte? Barbaachisaa ta'u nama isiin adda baafte yoo barbaadan jechuudha. Nama isiin tuna jaarsa jaartii adda baafte miidiyaa kanarraa yuutuuba keera isin affeeruu hin danda'an. Garuu hin barbaadu. Maaliif yoo jettan isaan erga akkana kana hunda nasaa dhiilte an garuu mee dubartiidha jedheeti harkarra qabu jira. Garuu akka an harka isirra qabu jiru kanatti yoo of kabajanii teessan of kabajataa. Yoo ammoo of hin kabajnu waan barbaadde nu godhii akka barbaadde nu godhii yoo jettan dirreenis kunuuti fardinis kunuuti jedhee namichi. Sii galee akkasii waa hundaayyuu walitti gabbaana jechuudha yoo kasii galataati. Karaa biraatiin ammoo yoo anarraa dhimma qabaatte jechuudha. Turoozaan yoo dhimma anaa kanarraa yoo dhimma qabaatte telefoonni hin jira. WhatsApp ni jira, email ni jira. Yoo ammoo kana hundaanuu hin fayyadamu jette saayiboonni kee ni jiran. Jaratti maa nanne fakkeenyaaf yoo na jaalatta jiraatte yoo na hin mul'isu sodaate jechuudha.
akkan fakkaatu amma akkanuma malee akka biraati miti. Dubartiin amala isaanii keessa jechuudha nama jaalatan tokko ni arrabsan. Isin galee mee dubartii kamiyyuu fudhadha. Dubartii matamiyyuu nama jaalatu tokko ni arrabsiti malee jalqaba arrabaan eegalti. San booda waan biraa keessa hin jechuudha. Yoo na jaalattee jiraatte jechuudha. Maal gootaa jaartii jaadda na baafta. Dhufii na gaafadhu. Yoo fedhe na jaalatteetta malee yoo fedhe si fuudhaa sin jedha. Yoo fedhe ammoo si fuudhu sin jedha. Yoo ammoo ofii kan keetti na gaafachuudha. Saayiboota keenya jira. Saayitiin jira, abdiin jira, ijoolleen nama meeqa jira. Isaan himattee maaliif kana gaafatan hin goone. Garagaltee anaaf jaartii adda baasuuf kana gochuudhaaf maarree gochuudhaaf. Mee badii sanuu balleessite badii sanuu balleessite. Mee badii sanuu balleessite badii gadhiifameeyyuu dhagaamee miidiyaan hundi arge haa jennu. Mee ka as galtee ana akkana hin taane hin bo'aatta jechuun maali? Mee ijji qaruun dura bootteedha Oromoo gumamu si galee. Ijji qaruun dura bootteedha. Waan dalaydee waan laayitu laayitee marqa marqitu olii gadi marqitee kaateeti amma ganaan siifite waa isin jittuu dhageeffannoo deddeebi'a. Kadhu jibbamaa fadi dalagaa isaati kunis hundi taa'ee san nyaata isitti nutti himate. Ani kanas waan arge hime garuu ol bahanii roozaa fi kuulaniin akkanatti jaartiitti yaadda na baasu deemanii waan hin fakkaanne daawwatutti. Waan akkanaallee hin yaadullee hin yaadus hin yaadullee daawwatutti kee dhugaa isintti maan. Dhageessanii jirtan. Mee amma billa aleekum mee hordofaa kiyya namni waan kana marqa kana hunda osoo mee marqii bar tartiibaan marqama bar marquma kanaa yoo marqan jechuudha. Yookaan qixxaa yoo qoran yookaan waa wuyitii yoo qoran tartiibaan amma fakkeenyaaf marqa yoo fudhanne jalqaba okkotee yookaan ooyitee irra keettaa san booda bishaan itti naqxaa san booda soogiddoo itti gootee jechuudha. San booda yoo bishaan oowwee danfee jedhe daakuu itti naqxeeti waliin geettaa jechuudha. Ati ammoo lafumaa kaatee marqa hin marqan jechuudha geettee ooyitee irra keetteeti daakumatti osoo bishaan itti naqxe daakuu itti naqxa. Maaluma goota dubbiin beene keessa hin beene keessa maaluma goota lallaayita maaf seente keessa wannummaan si galchi maali. Mee piraankima abbaa fedhe yoo ta'e piraankima akkanaatu yoo namarratti dalagame ati yoo maal jettu waan kana hunda mee billaale mee waan osoo waan an ta'e jira dhaasutti illee bara ani aaru bara wanni amma na aarsu jiru bara. Osoo wanni kun waan an dalagee jira hojii kee osoo ta'e bara wanni na aarsu jiru. Namni lafumaa ka'ee akkamitti osoo namni waa takka hin dalagin lafumaa ka'ee maqama guddaa kana irra fe'a. Moo caaltuun na jibbitee yoo na biraa deemte akkuma isin jedhe sanni natti hirmuuf. Heerumni akkana wayii taatee hin ta'u. Dirqii na fuudhin hin taatu warra. Si galee. Ammas ni hin dhaadatta tokkoffaa. Dhaadachuu jirtaa jechuudha ammas. Inumayyuu ka dhuftee badii kan hunda na balleessitee inumaa dhuftee miila dhungattee dhiifama kana gaafachuu maaltu jechuudha. Ammas achi teettee dalagama isaatii hujima isaatii jettee jechuudha. Hin kijibne waati jetti dhageeffannee walitti deebiin. Waan hin fakkaanne dalagaa isaati dalagaa hajjiiti kun hundinuu ani hin kijibne kulaniinis hin kijibne haadha sanaan borus taanaane ittiin hima. Dalagaa teetii dalagaa dhalaa jira deemtu kan hunda si godhee dalagaa teetii dubbadhee hin jaanan wanni dho'isu akka illee hin jiru. Keessatti warri dhalaa jaarsa keessa jaarsaaf jettanii jaarsa yeroo ammaa ka dhufee kutuu yeroo inni dhufu hin beekne yeroo inni dhufu kutuu hin beekne waan akkana namarra dalaguun gaarii. Waa isin jettan marageettan. Mee wannummaan kun hojii kee yoo ta'e yoo dhiira dubartii takka dhiisii 50 hojii yoo rafe maaltu si naqe waan si hojii rafuu ideefi moo maal wannummaan si naqu waantu jiru maaluma si naqe. Baay'ee nama aarsa jechuudha dhugaa rabbi baay'ee tokko nama aarsa. Hin dhageettan rooza mee amma caaltuu akkasii jaalatu sanii hiriyiitii san ta'e. Akkasii wal jaalatan san akkasii wal gorfatan san mee har'a kottu waa godheef mee kottu bira dhaabadhu har'a kana hunda itti akka nama hundaa kun
bira dhaabattanii duuba dhaabattanii itti guutanii mee caaltu sana mee koo dhufaa bire waa godhaaf. Hordofaa kiyyaa dhiifama illee naa godhaati akkuma aarii na goote maaliifi dubbii kanatu waan takkaa nama kan birattuu dalagamee hin beeknetu narratti dalagamee jechuudha. Shira ajaa'ibaa narratti dalaganii maaliif akka ta'e hin beeku maaliif akkana hinaafanii naaf hin galle jechuudha. Kanaafuu dhiifama naa godhaati yoo an badii qabaadhe illee jechuun badii takka iyyuu hin qabaanna waan balleessan qabaatse jechuudha. Wanni an balleesse hin jiru. Jarumatu shira hin taane narratti xaxaniiti waan hin taane maqaa kiyya miidiyaa gubbatti ol na baasan malee hawaasa akka wanni balleessee hin jiru. Isin galee kanaafuu na of kocha illee isin jechaati dhiifama illee naa godhaati yoo an badii illee qabaadhe dhiifama akkanaaf gootan gamanumaan isin gaafadha. Garuu Roozaa anaafati wal arguftee akiraan kee rabbi na agarsiisu. Ammas wanni siimu jechuudha. Hin dhaabbatu taanaan jecha kana dhuftee dhiifama nan gaafatu taanaan waan ati qabdu waan viidiyoo na bira jiru san jechuudha. Waan haqeessee waan haqisitti fakkaate. Maqaan kiyya badee kan kee ammoo nagaan ta'u dubbiin kiyya kun yoo kasii galu taate jechuudha. Afaan Oromootiin haasa'u jira. Bush afaan Amaariffaa yookaan Arabiffaan miti. Afaan Oromoo kiyya kun yoo waan sii galu taate jechuudha. Iciitii kan keessan takkaan kakuulan illee dabalatee. Ka isin hin beekne kan osoo harka qabu jira. Yoo gabbaatanii miidiyaa gubbatti akkuma amma albaartan kana jechuudha. Akkuma ol baatanii uuma argitan haasoftan kanatti ol baatanii uummata fuulduratti kaameraa kana fuuldura dhaabatanii anaaf uummata Oromoo kana akkana maqaa irra balleessan kanallee dhiifama yoo gaafatan dhiifama hin gaafatan taanaan Roozaan baana dhiifama hin gaafatu taanaan akkuma ati maqaa kiyya miidiyaa kana gubbatti akka na balleesse kana anillee iccita kan kee garsii baasa. Si galee kanaa miti yoo jette ol bahii akkuma viidiyoo kiyya akkana maqaa na balleessan kana ol bahii uummata Oromootiif anaatu itti balleesse jedhee dhiifama na qaba. Yoo sanii miti jette ammoo guyyaan ati dhuftee miila kiyya lafa gaggeettee afaan keetiin akkaan na dhungatteeti. Akkaan na dhungattee jiru akkaan waan kan dhungadhe kan na dhungatteeti. Waan kana narraan baasin jettu dhufa. Osoo gudiin kan kee kun hin baane ol bahii uummata Oromoo TV anas si galee dhiifama nu gaafadhu. Dubbii kiyya kilmaa kiyya asirratti umuree jira nagaan bulaa.